Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba sukkaaraa yookaan diyaabeetiis isa jedhamu kan wal faana ilaallu ta'a. Dhukkuba sukkaaraa jechuun maal jechuudha? Dhukkuba sukkaaraa jechuun akka dhaabbanni fayyaa addunyaa hiiketti rakkoo yookaan dhibee gartuuwwan meetaaboliizimii kan akka malee baay'achuu sukkaaraa, pirootiinii fi coomaa dhiiga keessaa kan sababii rakkoo insuliiniin xiqqaachuun yookaan dhibamsiifamuun yookaan insuliiniin sirriitti dalaguu dhiisuudhaan uumamudha jedhee hiika. Egaa hiikti dhukkuba sukkaaraa kana yoo ta'e mallattooleen dhukkuba sukkaaraa maal fayyada isa jedhuuf bishaan dheebochiisuu yookaan bishaan gara malee nama dheebochiisuu kanarraa kan ka'e amma bishaan baay'isanii dhuguu. Bishaan baay'isee nama dheebessuu kanarraas kan ka'e bishaan amma deddeebi'anii dhuguu, bishaan gara malee amma deddeebi'anii dhuguurraa kan ka'e amma mana fincaaniitti deddeebi'uu, daddafanii beela'uu, ulfaatinni qaamaa hir'achuu, dadhabbii guutummaa qaama keenyaa irratti mul'achuu, infekshiniin gogaa yeroo yerootti deddeebi'ee namarratti mul'achuu, humna dhabuu, ija dura dimimmisaa'uu yookiin sirriitti arguu dadhabuu, tasa of wallaalanii kufuu, fiixeen qaama keenyaa kan akka quba miilaa, harkaa fi kan kana fakkaatan dhukkubuu yookaan dhukkubbii dhaga'uu dhiisuu fi dadooduu fi waan kana fakkaatan mallattoolee dhukkubni sukkaaraa namarratti mul'isu keessaa isaan muraasadha. Faca'insa yookaan epidemioloojii dhukkuba sukkaaraa kana yommuu ilaallu addunyaa kanarratti namoonni parsantii 8.8 yookaan miliyoona 415 ta'an dhibee sukkaaraan qabamanii argamu. Akka biyya keenyaatti maal fakkaata isa jedhuuf akka biyya keenyaatti immoo namoonni miliyoona 1,300,000 ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru. Kanaaf dhibeen sukkaaraa dhibee fayyaa hawaasa addunyaa akkasumas hawaasa biyya keenyaati jechuudha. Gosoota dhukkuba sukkaaraa yookaan qoqqoodaminsa dhukkuba sukkaaraa yommuu ilaallu bakka 4tti qoodamu. Isaanis tokko dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa yookaan type 1 DM, 2 dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa yookaan type 2 DM isa jedhamu, sadaffaan dhukkuba sukkaaraa kan yeroo ulfaa nama qabatu yookaan gestational type of diabetes mellitus isa jedhamuu fi dhukkuba sukkaaraa kan sababii beekamaa ta'e qabu jedhamanii qoqqoodamu jechuudha. Wantoota dhukkuba sukkaaraaf nama saaxilan yookaan risk factors jedhaman maal fa'i isa jedhuuf ulfaatinni qaamaa guddaa ta'e yookaan immoo body mass index inni jedhamu 25 yookaan irra guddaa 25 yoo ta'e namni maatiin isaa haati yookaan abbaan yookaan obbolaan dhibee sukkaaraa qabu. Inni sadaffaan sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu dhiisuu. Inni arfaffaan dubartii daa'ima kiiloo 4 ol deesse fi namoonni ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa 140 irra 90 mm merkuriin wal qixa yookaan isaa ol qaban akkasumas ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabaachuun isaanii beekamee qoricha kan hordofaa jiran namoonni kolesterooliin yookaan coomni qaama isaanii baay'ee ol ka'aa ta'e dubartiin xannacha ovaarii yaalamtee beektu dhibee dadhabbii onnee namni qabuu fi umuriin waggaa 45 ol ta'uun isaan kun risk factors yookaan immoo wantoota nama saaxilanidha jechuudha. Egaa namoonni wantoota armaan olitti eeraman kanaaf saaxilamoo yookaan immoo riskii akkasii qabaatan maal gochuu qabu isa jedhuuf bakka itti kenninsa tajaajila fayyaa naannoo isaanii dhiyoo jiru deemuudhaan of qorachiisuudhaan of ilaalchisuun baay'ee barbaachisaadha yookaan immoo iskiriin ta'uu qabu jechuudha. Namoonni armaan olitti riskii isa jedhame kana qaban iskiriin ta'uu qabu yookaan immoo of qorachiisanii sadarkaa itti sukkaarri dhiiga isaanii keessa jiru irra jiru hubachuu danda'uu qabu. Egaa namni tokko sukkaara qabaachuu isaa kan beekamu yommuu qorannoon dhiigaa taasifameef qofa. Innis nyaata utuu hin nyaatiin dhiigni isaa qoratamuudhaan 126 isaa ol miligraam per desilitirii yoo ta'e akkasumas erga nyaata nyaatee booda immoo irra guddaa yookaan walqixa 200 miligraam per desilitiriitii ol yommuu ta'u nama kana keessa sukkaarri isaa ol ka'ee jira yookaan dhiiga isaa keessa sukkaarri isaa qixa sirriitiin ol darbee jira yookaan dhibee sukkaaraa qaba jechuu dandeenya jechuudha.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa garaagarummaan dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaaf lammaffaa gidduu jiru maali isa jedhuuf gosa tokkoffaaf gosa lammaffaa yeroo wal madaalchifnee ilaallu dhibeen sukkaaraa gosa tokkoffaa waggaa 30 gadi irratti baay'inaan kan mul'atu yommuu ta'u darbee garuu namoota umurii waggaa 30 ol irrattis mul'achuu ni danda'a. Irra jireessaan garuu waggaa 30 gadi yookaan ijoollotaa fi dargaggoota irratti ni mul'ata jechuudha. Dhibeen gosa sukkaaraa sadarkaa lammaffaa garuu namoota ulfaatina qaamaa guddaa qabanii fi waggaan isaanis 30 ol ta'e irratti kan mul'atudha. Innichi lammaffaa garaagarummaan gosa sukkaaraa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa maali isa jedhuu fi ulfaatina qaamaa xiqqoo yookaan sliimii boodii wayitii inni jedhamu gosa sukkaaraa sadarkaa tokkoffaa irratti ni mul'ata. Ulfaatina qaamaa guddaa yookaan immoo boodii maas indeksiin namootaa yeroo baay'ee guddaa ta'u dhufuu kan danda'udha. Gosti sukkaaraa lammaffaa isa jedhamu jechuudha. Inni sadaffaan garaagarummaan isaanii gosti sukkaaraa sadarkaa tokkoffaa rakkoo seelota raajijii insuliinii oomishaniitiin kan dhufu yommuu ta'u seelonni raajijii insuliinii oomishuu sababii rakkoo adda addaatiin yeroo dhibamsiifaman kan uumamu yommuu ta'u gosti sukkaaraa sadarkaa lammaffaa garuu insuliiniin ni oomishama haa ta'u malee insuliiniin sirriitti hojjechuu diduu yookaan immoo seelonni qaama keenyaa insuliiniidhaaf sirriitti deebii kennuu dadhabuu yookaan immoo tajaajilli insuliinii sirriitti hojiirra ooluu dadhabuurraan kan ka'e kan mudatanidha jechuudha. Innichi arfaffaan rakkoon gosa sukkaaraa sadarkaa tokkoffaa sanyii wajjin yookaan immoo haadharraa gara dhalaatti yookaan abbaarraa gara dhalaatti yookaan jeenetikaalii kan darbuu hin dandeenyee fi rakkoo naannoorraa yookaan seelota raajijii insuliinii oomishan irratti dhufuurraan kan ka'e nama qabatu yommuu ta'u gosti sukkaaraa sadarkaa lammaffaa garuu sanyii yookaan maatiirraa kan namatti darbuu danda'u yookaan immoo jeenetikaalii maatii wajjiniin kan wal qabatee adeemudha jechuudha. Inni dhumaa garaagarummaan isaanii yaaliin jalqabaa gosa sukkaaraa sadarkaa tokkoffaaf barbaachisu insuliinii yommuu ta'u kan gosa lammaffaa garuu qorichoota afaaniin fudhatamaniin ta'uu danda'a. Yoo isaan sirriitti fayyuu dide yookaan immoo gadi hir'achuu dide garuu insuliinii barbaachisuu ni danda'a gosa sukkaaraa sadarkaa lammaffaa irratti jechuudha. Jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa eeggannooleen namni dhibee sukkaaraa qabu godhamuu fi qabu yookaan eeggannoolee inni godhachuu qabu maal fa'i isa jedhuuf qoricha ogeessa fayyaan ajajame yookaan kennamu addaan hin kutiin sirriitti fudhachuu. Lammaffaan beellama hordoffii ogeessi fayyaa kenneefi sana guyyaa isaa otoo hin dabarsin hordofuu. Innichi sadaffaan osoo ogeessi fayyaa hin eeyyamin hanga yookaan doozii qorichaa dabaluu yookiin hir'isuun akka hin danda'amne beekuu. Innichi arfaffaan akkaataa itti qoricha yookaan insuliinii ol kaa'an akkaataa ogeessi fayyaan isa yookaan ishee barsiise yookaan gorsetti kaawwachuu fi itti fayyadamuu. Innichi shanaffaan namni dhibee sukkaaraa qabu tasa of wallaalee kufuu waan danda'uuf yeroo wanti akkasii dhibamaa sukkaaraa tokko mudate dafanii mirindaa sukkaara yookaan immoo karameellaa afaanitti kennuun achiin duuba yookaan achiin booda atattamaan gara mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaadha. Inni ja'affaan dhibamaan sukkaaraa tokko meeshaa ittiin giluukoosii yookaan sukkaara qaama isaatii safarachuu danda'u yoo bitachuu danda'eef manatti bitatee of hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraaf inni kurnaffaan qorannoolee laaboraatoorii hordoffiidhaaf dhibamaa sukkaaraatiif taasifamuu qaban ogeessi fayyaa nu ajaju hunduma isaa qoratamuu yeroo yerootti qoratamuun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuunis kalee keenya ilaalchisuu, tiruu keenya ilaalchisuu, iji keenya qorachiisuu, sukkaara keenya yeroo yerootti qorachiisuu. Inni kun akkaataa ogeessi fayyaa nu ajajutti yookaan nutti himutti raawwachuun baay'ee gaariidha. Miila qullaa adeemuu dhiisuu yookaan dhibamaan sukkaaraa tokko yeroo hundumaa kophee kaayyachuu qabaa jechuudha. Inni kunis rakkoo madaa'uu yeroo qaama nama dhibee sukkaaraa qabu tokko mudate dafee hin fayyu. Madaan kunis babal'achuudhaan rakkoo fayyaa gurguddaa fiduu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Innichi torbaffaan nyaata akka ogeessi fayyaa gorsetti yookaan barsiisetti nyaachuu jechuun akaakulee nyaataa nyaatamuu qaban nyaatamuu hin qabne isaan kana hundumaa akkaataa ogeessi fayyaan gorsetti ishee gorsetti yookaan isa gorsetti nyaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Innichi itti aanuu fi saddeettaffaan dhugaatii alkoolii irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas sigaaraa xuuxuu fi kanneen biroollee araada kan nama qabsiisan itti fayyadamuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha.
dhibamaan sukkaaraa tokko meeshaa ittiin guluukoosii yookaan sukkaara qaama isaatii safarachuu danda'u yoo bitachuu danda'eef manatti bitatee of warqaamaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa sagantaan keenya dhibee sukkaaraa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaataa yaada yookaan gaaffii wanta isin hin galle yoo jiraate nu gaafadhaa laayik sabiskiraayib gochuudhaan odeeffannoo fi hubannoo keessanii ol guddifadhaa waan dhaggeeffattaniif galatooma.